kiyyaa jirtu nagaa keessanii anis jira nagaa kooti galanni gooftota tolu akkam jirtu warri hordoftoota kooritaa warri biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu warri maatiin taane asumaan akka maatii taatan warri maatii taatan immoo subscribe share like gochuudhaan maatii kiyya ta'a isiniin jedha ammoo waxii waliin jira. Natti naarina ishi maaf akkas tattaata jettaniyyuu baqa waanuma dasna jedheef waanan isin kobalchiisuu barbaadeefan akkas ta'aa jira amma mooyyuu waxii waxufanii waxii maalii waxii hojjetan waxii misira paastaa nyaata baay'een hojjedha jechuudha har'a maaliif jennaan jaarsa kootiif jaarsi kiyya dur alaa nyaata amma yeroo hojii deemu misaa fudhatee deema waan ta'eef waxii baay'ee waxa hordofaa isiniin jedha isiniin jaalladha bye. Hordoftoota koo kunoo waxii waxaan jira jalqabeen jira jechuudha. Argitanidha qolleetii timaatimii reefan irratti itti naqee ganaa bishaata. Waxii misiraa waxoofanii misiraa affeelladheen jira. Asirratti waan hundumaa naqeen jira. Bishaanchuu qofa tafe xiqqooshii jechuudha. Achumaan immoo shunkurtii adiitti naqee jiru. Shunkurtii adii kun argitanii tumaddeen jira jechuudha. Shunkurtii adii qopheeffadheen jira. Waxii misiraa waxa paastaas nan waxa isinitti agarsiisa jechuudha. Paastaanis waxama amma yeroon paastaa hojjedhu isiniin agarsiisa. Akkasii baqa argitanii tere akka biyya arabaatti miti waxiin biyya kanaa kan waxamu kuno arga distiin istoof irra naala sokkaatti na misira duudaa waxaa jira. Misira duudaa immoo affeelladheen jira. Misira duudaa kuno gartuun fakkaata. Misira duudaa kuno argitanii kun misira duudaa dhala. Misira duudaadha kuni. Paastaas immoo nana kunoo paastaa affeelaan jira jechuudha. Paastaa qolleetii hojjetadheen jira. Dura argitaniitu qolleetii yeroon hojjedhu isuma lachuufuun godhachuudha. Kunoo immoo akkasitti paastaa affeelaan jira. Paastaan tokko birrii 32 soo argitanii jiru. Baay'ee widdiidha paastaan. Paastaan kiyyaa xumuramee jira jechuudha. Qotta nyaadha. Paastaan fi harka bitaa waan ta'eef sochoosuu natti hin tolu. Akkanatti kun paastaa hojjedheen jira jechuudha. Amma immoo waxii kiyyatti misira nannaqa. Ilaala hordofaan isiniin jedha paastaan xumuramee jira. Kunoo arga kottaa nyaadhaa warri barbaadanii isiniin jedha. Kun akkasiin egaa paastaa hojjedhee xumureen jira. Waxii misira itti naqee hin argitu jechuudha. Paastaan xumuramee jira. Waxii qofa tafee itti fufa ilaala isiniin jedha. Kuno argitaniire misira kiyya itti naqeen jira jechuudha. Kuno waxiin xumuramee akkasiin haala kanaan xumuramee jira. Baalamuwaa ilaali ingide. Baalamuwaa ilaali ingide ilaalagaa baalamuwaa. Namoonni narrabsinaan isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatina. Kuno waxiin koo haala kanaan xumuramee jira. Paastaan kiyyas xumurameetu jira jechuudha. Argitaniitu jirtu paastaa fi waxii kiyya. Innaa kana isiniin jedha. Like share gochuu hin dagatina. Akkasi kunoo haala kanaan waxii misira waxii handaanqoo fakkaatee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf
Innaa akkasii kun paastaa argitaniitu na fakkaate kun paastaan isaas jiran dukkanaa xiqqoo kaameraan kun paastaanis xumuramee jira. Waxiinis xumuramee jira. Like share gochuu hin dagatinaa. Hundumaa qaqqabsiisaa. Mu'aa kiyyamoo ilaalaa kottaa qammasaan isiniin jedha. Isiniin jaalladha maatiiwwan koo. Like share gochuu hin dagatinaa. Warri maatiin ta'an immoo subscribe godhaa maatii ta'a. Isiniin jedha baay'ee isin jaallanna isin kabajna. Nagaan isiniif haa ta'u. Bye bye.